Akkam jirtan hordoftoota chaanalii yeroo santuu bakka jirtitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu jedhaat waa'ee shamarran biyyoota Arabaa garagaraa jiraatanirra waa'ee yeroo dheeraaf keessa kiyya buleeru keessaa waa tokko dubbachuu waan barbaaduuf haga dhumatti na faana turaa isiniin jechuu barbaada. Jalqaba irratti wanti akka waa'ee shamarran biyya Arabaa dubbadhuuf na kakaase waa tokko. Innis maal hojjettan taaba kana koronaa vaayirasii wal qabate shamarran biyyoota Arabaa garagaraa jiraatan rakkannee jirra waan ta'eef nu gargaaraa jedhanii viidiyoolee garagaraa yeroo isaan gadi lakkisan argaa ture. Viidiyoolee sanniin keessaa muraasa isaanii jala deemee koomentii dubbisaa ture. Namoonni koomentii barreessan irra caalaan isaanii shamarran biyya Arabaa dhiira waliin akka feete ta'aa turtetu akkasitti rakkachuutti jira waan ta'eef hin gargaaru yaada isaaniiti dura maaliif baan yeroo isaan jedhan argaa ture. Wanti gaafii nattee shamarran umrii isaanii xixiqqaa akkuma namoonni sunniin jedhanii dhiira waliin oliif gadi deemuuf baay'oo jenne namoonni umriin isaanii gugurdaa akkasumas namoonni daa'imman qabatanii karaa irratti rakkachuutti jiran sunniinis dhiira waliin akka fedhan ta'uu baan jechuu laata. Wanta fedhan yoo ta'e yeroo isaan rakkatan kanatti rakkoo keessaa baasanii kaanii yoo wanti isaan balleessan jiraate booda irra walitti himuu wayyuu laata. Inni biraa wanti yeroo baay'ee keessa kiyya gaafii natti ta'u shamarran biyya Arabaa jiraatan keessaa tokko lama yoo balleessan maaliif shamarran biyya Arabaa jedhaate hunda isaanii walitti qabanii arrabsuu yookaan ammoo maqaa balleessuun barbaachise laata. Akkuma beekamu irra caalaan namoota biyya isaanii irraa ba'anii biyyoota garagaraa jiraatanii tolteef osoo hin taane rakkina garagaraatiin qabamaniiti. Tokko rakkina siyaasaatiin biyya irraa baqata tokko immoo hiyyoomee rakkate jireenya isaa fooyyeffachuuf biyya ormatti baqataa jechuudha. Achiin booda isa kaaniif eebjuun isaa dhugamee fi jireenya fooyya'aa jiraachuu danda'a. Tokkoof immoo isuma biyyaa sana hanqatee fi rakkatanii yeroo isaan boo'an argina. Isaan keessaa shamarran biyya Arabaa jiraatan kaasuun ni danda'ama. Shamarran biyya Arabaa jiraatanis yeroo biyya isaanii irraa ba'an akkuma nama kamiyyuu ofiifis jijjiiramneet maatii keenyas jijjiirra kaayyoo jedhu qabatanii haadhaa fi abbaa obboleessaa fi obboleetti firaa fi ollaa jaalatan dhiisanii biyya isaanii irraa bahanii jechuudha. Erga ba'anii booda baay'een isaanii haa xiqqaatoo guddatu ofiifis jijjiiramanii yeroo isaan maatii isaanii jijjiiran arginas dhageenyas. Tokko garuu erga biyya isaanii irraa ba'anii booda sababii garagaraatiin rakkoof yeroo isaan saaxilaman argina. Takka dhiirotaan sobamtee iddootti hojjettu baate booda irra inni sobee baasuun lafatti gatee biraa deeme qilleensa irratti hafti. Ijoolleen rakkanni irra jedhanii biyyoota akka Kuweet, Saudi Arabiyaa akkasumas Beerut keessa bo'utti jiran keessaas shamarran akkasitti itti fakkaatee sobamanii bahan hedduutu jiraachuu danda'a jechuudha. Rakkoon shamarran biyya Arabaa jiraatan mudatu akka dhageenyutti baay'ee ulfaata. Tokko warri isin bira hojjettu mallaqa isiis dhooggatanii paaspoortii isiis jalaa dhoksanii akka rakkisan dubbatama. Kanneen bishaan dafaafatti naqan akkasumas kanneen gamoo irraa darbatamanii kaayyoo biyya isaanii irra ba'aniif osoo galmaan gaatiin lubbuu isaanii dhabanis akka jiran ifa. Osuma kun hundi jiru gaafa biyya keessatti uummanni keenya rakkate jedhamee gargaarsi gaafatame uummata keenyaaf shamarran biyyoota biraa jiraatan dura dafee kan birmaatu shamarran biyya Arabaati. Kana mirkaneeffachuuf taabommanni Oromoo naannoo Sumaalee irra buqqeessan yaadachuun ni danda'ama. Yeroo uummanni keenya naannoo Sumaalee irra buqqeessan shamarran biyyoota kamiyyuu caalaa uummata keenya gargaaraa akka turan shamarran biyya Arabaati. Garuu ka arrabsamus, ka tuffatamus, ka maqaan balleeffamus isaanuma. Namni tokko lama isaan keessa balleessinaan hundinuu iddoo jiru ka'ee shamarran biyya Arabaa jiraatan hunda isaanii walitti qabee arrabsuu eegala. Wanti nama dhibu shamarran biyyoota biraa jiraatan wantoota fedhan osoo balleessanii akka shamarran biyya Arabaa jiraatanitti irratti hin duulamu. Ilaalchi namoonni baay'een shamarran biyya Arabaatiif qaban hedduu nama ajaa'iba. Shamarran biyya Arabaa jiraatan hundi isaaniitu kashalabbii akka ta'anitti dubbatu. Sun akka kiyyatti dogongora guddaa. Dhugaa dubbachuuf akka kiyyatti shamarran biyyoota biraa jiraatantu kashalabummaan shamarran biyya Arabaa jiraatan dachaan caalaa jedhee 100% amana. Akkamiin gaafii jedhuuf durri irraa akka dhaguutti shamarran biyya Arabaa jiraatan akka shamarran biyyoota biraa jiraatanitti akka fedhanitti baanii deemuu hin danda'an. Shamarran muraasa kaayyoo biyyaa baaniif dagatanii warra bira hojjetan biraa baanii oliif gadi deemaniin alatti irra caalaa isaanii mana keessatti mataa gadi qabatanii waadaa maatiif galan galmaan ga'uuf jecha gama warra bira hojjetanii gadi bu'aa ol deebi'aa hojii hojjechuun alatti kashalabummaaf sa'aatii akka hin qabne dubbatama. Shamarran biyyoota biraa jiraatan garuu irra caalaan isaanii sa'aatii fedhanitti iddoo barbaadan deemuu danda'u. Sa'aatii fedhanitti abbaa fedhan waliin akka fedhan ta'uu danda'u. Haa ta'u malee akka shamarran biyya Arabaatti duulli irratti hin banamu. Shamarran biyya Arabaa sa'aatii fedhaniif baanii abbaa fedhan walii akka fedhan ta'uu miti. Qilleensa uumamaatu fudhachuun dharraa akka ta'eef himama. Wallaahi isiniin jedha waggaa tokko dura chaanaalii wayii irratti waa'ee masaanii irra waan tokko dubbadhee ture. Booda irra koomentii isaanii yoo dubbisu hedduu garaana nyaatan. Irra caalaan isaanii waggaa dheeraa achi jiraatanii guyyuma tokkollee kophaa isaanii suuqimaayyuu deemanii akka hin beekne dubbataa turan. Akka ni yaadutti dubbiin ijoon shamarran biyya Arabaa yeroo baay'ee maqaan baduu fi waan isaan of jajuun beekneef shamarran biyya Arabaa jiraatan keessaa % 90 kanneen ta'an haasaan warra waancaa nyaatan. Kana jechuun kiyya tuffiin beekan of jajuu yookaan ammoo of tuuluun beekan garaa qulqulluun abbuma dubbise waliin dubbatanii jechuudha. Kana yeroo jedhu ala baatee namoota waliin haasoftii jechuu kiyyaa miti. Sa'aatii hojii xumurtee akka tasaa boqonnaa argattetti akkuma nama kamiyyuu nama waliin haasoftii jechuudha. Akka dhageetti hedduun isaanii sagalee nama afaan biyya isaanii dubbatu dhaga'uun akka dharraa ta'eef dubbatama.
Shamarran biyya Arabaa viidiyoo kana daawwataniif dhaamsa qabu. Namoonni yeroo baay'ee isin arrabsan namoota sammuun isaanii badhisee yaadne waan ta'eef wamattuu akka lakkoofne isin jechuu barbaada. Namoota akkasii fiizikaalii masaatu ilaaltanii beekuu dandeettan. Walumaa galatti akka kiyyatti shamarran biyya Arabaa jiran keessaa badii namni tokko lama hojjeteef hunda isaanii walitti qabanii arrabsuun dogoggora guddaadha mana. Namoota ilaalcha akkasii qabaniifis dhaamsa qabu. Sababbii shamarran tokko lamaatiif shamarran kaayyoo biyyaa baaniif hin dagan, shamarran maqaa ofii eeggatanii jiraatan, shamarran waadaa haadhaaf abbaa isaaniitiif galan galmaan gahuuf hojiin duddi isaanii citaa ol arrabsuun dogoggora guddaadha. Haasawaa kiyya keessatti yaaduma dhuunfaa kiyya dubbadhe waan ta'eef yoo dogoggoree ta'e dhiifama guddaa akkasumas bakka inni itti dogoggoree jiraate iddoo kanatti dogoggortee itti naan jiraas ni jiraati. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma ulfaadhaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Galatooma.